Good. Qeerroodhaaf dhaamsiin qabu gabaabaadha. Akkuma karaa sooshaal miidiyaa dubbachaa jirru qeerroon yeroo murteessitu keessa jiraachuusaa beekuu qaba. Hundumti qeerroon Oromoo jechuudha. Qeerroo qofa otoo hin taane uummanni keenya akka walii galaatti. Wanti qeerroo qofa irratti dirqama keenyee yeroo hundumaa qeerroo qofa jennu hin jiru. Haa ta'u malee qeerroon dargaggoodha. Dargaggoon immoo abdii biyyaati. Humna jabaa qaba. Fayyaa qaba dargaggoon irra caalaan. So yeroo hundumaa bal'aan tokko uummata tokkotti yeroo dhufu warri dursee siif jirra biyya koo jedhu dargaggoota qeerroodha jechuudha. Oromoonis seenaa isaa keessatti kanuma kan beeku injifannoon argames hooggansa qeerrootiin. Kanaaf wanni dhaamnu ammas qeerroo keenyaaf maalinni waan qabdan kana itti jabeessuu qabdan. Keessattuu dubbii Finfinnee kana. Dubbiin Finfinnee kuni dubbii jiraachuu yookiin dhabamuuti. Mootummaan kun Finfinnee bal'ifatee afatee ciisee Finfinnee jannata godhateeti Oromoo ibiddatti gadhiisee achi keessatti qophaatti Finfinnee kana safe havenii godhateeti achirraa Oromoo nyaataa jira jechuudha. Oromoo nyaateeti holqa sanatti deebi'ee ciisa. Oromoo gadi bahee dhiigsee buruqsee holqa isaatti deebi'ee achi ciisa jechuudha. Finfinnee akkasiiti kanaan dhuura keenya irra jirtu kun. Finfinnee Oromoof taatu tuun taane Finfinnee Oromoo finiinsitudha. Oromoo miidhaa jirtutu jira jechuudha. Kanaaf Oromoon kallattii hundaan daandii Finfinneetti deemu cufu malee nagaan argatu. Cufu malee gaaffiinsaa deebiin argatu. Cufu malee hin kabajamu. Kana jechuudha. Kun wareegama xiqqaadhaan hojii hojjetamudha. Hiriira nagaa yeroo baanu kunoo nama hedduutu dhuma. Hiriirri dhugaadha. Odoo mootummaan garaa namaa laafu jiraate abbaa irree gara laafessaaf abbaa irree gara jabeessa jedhamu jira. Abbaa irree gara laafessa too ta'e hiriira goota. Hiriirri ammas waan ooluu miti boriftaanis nama godhama ta'a jechuudha. Haa ta'u malee piraayoritiin keenya kan duraa tarsiimoon keenya inni jalqabaa inni irratti hirkachuu qabnu guddaan karaa cufuu ta'uu qaba. Karaa cufuuf immoo guyyaa humna mootummaatiin hudha wal qabaa wal ajjeesaa irraa du'aa otoo hin taane yeroo kamnuu mijaa halkan fakkeenyaaf qeerroon jaaramee halkan daandii cufuu danda'uu qaba. Oromiyaa keessa sochiin godhamu kamuu wabii akka hin qabne mootummaa kanatti agarsiisuu danda'uu qabna. Mootummaan kun Oromiyaa bulchuuf mirga kan hin qabne dandeettiis kan hin qabne ta'uusaa itti agarsiisuuf daandiileen Oromiyaa keessa deeman hundi seef akka hin taane nagaa akka hin qabne iddoo ta'etti rakkoon akka dhalachuu danda'u warri karaa deemus beekuu qaba. Warri meeshaa fe'ee karaa deemus haa ta'u, warri otoobusiidhaan akka uummataatti fe'amee karaa deemus ta'e adeemsa Oromiyaa keessa deemamu hanga uummanni Oromoo dhiigaa jirutti, hanga uummanni Oromoodhaa qabsoo murteessituu keessa jirutti amansiisaa miti waan ta'eef miila isaanii fuudhanii akka gadi hin baane gorsina. Qeerroonis kana gorsuuf hojiidhaan agarsiisuu danda'uu qaba. Karaan cufamuu qaba. Daandiin Oromiyaa keessa deemu hundumtuu daandii yeroo ammaatti nagaan galanii bahan akka hin ta'in beekamuu qaba. Kun hammeenyaaf otoo hin taane qabsoo irra jirra, lola keessa jirra. Lola kana keessatti uummanni nagaan akka hin miidhamneef taargeetiin lola kanaa mootummaa kanaaf mootummaa kana qofa jala muramuu qaba. Garuu yeroo uummanni Oromoof mootummaan kun wal lolanutti uummanni gidduu kana jiru akka hin miidhamneef dhaamsi kun kan darbaa jiru. Namoonni karaa deemanu, karaa nagaa deemanu, nagaadhaan dhimma isaaniitiif deemanu waan Oromoo miidhan hin qaban. Garuu Oromoon mootummaa kanaan hudha wal qabee jira waan ta'eef dhidhiittannaa dhidhiittatu kanaan akka namni karaa irratti hin miidhamneef isaanitti hafuusaa wayyaa kan jedhudha jechuudha. Kanaafuu nagaa waaraa argatanii biyya kanarratti nagaan jiraate Oromiyaa keessas nagaan socho'uudhaaf uummanni Oromoo gaaffiinsaa deebii argatee hidhamtoonni siyaasaa hiikamanii Oromoo gaaffiinsaa sirnaan deebi'ee kabajamee akka saba kamiittuu lapheesaa dhiibee biyya kanarratti walqixxummaadhaan jiraachuu yoo hin dandeenye akka kanatti Oromiyaa keessa deemuun lubbuu ofii galaafachuu akka ta'e beekuu qabanii namoonni jechuudha. Kanaaf qeerroodhaan wanni dhaamnu guddaan isa kana. Hudhaa qaba. Finfinnee hudhanii qabu barbaachisa. Wanni alarraa galu ta'ee Finfinnee irraa bahee deemu ta'ee Oromiyaa keessa qaxxaamuree deemuun qeerroo Oromootiif salphina. Aanaa kiyya keessa karaan qaxxaamuree deemu jiraannaan ana akka qeerroo tokkotti an salphadheera jechuudha. Akkasitti yaaduu qaba qeerroon Oromoo tokkoonsaa jechuudha. Kun bahan qabu, kibban qabu, dhihan qabu, giddugaleessan qabu, lixan qabu, kaaban qabu, hundinuu namni dhimmi Oromoo kun isa laalesse hundi
tarkaanfiin irraa eegamu maal? Eenyu wajjin gabbaanee maal goonu jedhee mari'achuu qaba. Naannoo ganda isaa hundatti jechuudha. Kana ta'uu baannaan salphina fokkisaa kana keessaa hin baanu. Nuti saba guddaadha kun nuuf hin malu. Iddoo nuun malletti kufnee caccabaa jirra. Jajjabaa keenya mana hidhaa keessatti ajjeesuudhaaf kunoo irratti duulaa jiranii. Kana keessaa dafnee baafachuuf ofiifis salphina sana keessaa bahuuf tarkaanfii itti deemaa jirru waan nama qeerroon labsatee jiru kana qeerroon hojiirra oolchuu danda'uu qaba. Uummanni keenyas qeerrootti dhiisuu hin qabu. Kana jala muruu barbaachisa. Aayoliin abbooliin hundi qeerroo yoo dadhaban eebbisuu qaban. Milkaa'aa ilmaan keenya jedhanii eebbisuu qaban. Abbootiin amantii bataskaanatti haa ta'u, masgidatti haa ta'u, akka waaqeffataatti haa ta'u, ilmaan isaanii eebbisuu qaban. Qabsoo haqaatti jiran jechuudha. Yoo danda'anii wajjiniin jooyin godhanii isaanitti dabalamanii hojii kana warri humna qaban immoo hojjechuu qaban. Daandii cufuu jechuun qabsoo guddaadha. Qawwee qabatanii diina adda dha'uudhaan adda miti jechuudha. Irraa ala miti. Kanatti milkaa'uun dandeenyaa ni dandeenya. Kana itti amanuu qabna jalqaba jechuudha. Kana yoo goone bu'aan dhufu maal inni kan jedhu yoo beekne bu'aan isaa akka milkaa'insaa ta'ee fi amansiisaa ta'e gaafa hubanne dhibbatti itti deemnaan yeroo gabaabduu guyyootaan lakkaa'amtu qofa qabaata mootummaan kun umrii jechuudha. Akkasii kana qeerroof dhaabnaa hajabaannuu jechuudha. Tole lamaan keessaniyyuu yaada bal'aa nuu laattanii fi yaayyaanii fi bantiin hedduu galatoomaan isiniin jedha. Egaa daawwattoota keenya qophii har'aa qophii addaa qindeeffannee asuma irratti goolabna. Qophii kana qindeessee kan isin biraan ga'u Allattuu Bishanii akkasuma immoo gama teknikaatiin Aadil Usmaan waliin ture. Ammas qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork biroo nagaa walitti deebinutti turtii gaariin isiniin jedha.